Daa'ima tokkoof ashaaraa yookaan barruun shanachaa kan uumamuuf 7-18 erga garaa haadha isaa keessa jiraateen booda. Namni tokko yoo booyu imimmaan dura ija mirgaatiin yoo bu'e gammachuudha ibsa. Yoo ija bitaatiin bu'e garuu laala ibsa. Yoo ija lamaaniitiin al tokkotti bu'e gadda yookaan ammoo. Guutuu addunyaatti guyyatti tamboo yookaan ammoo sigaaraa biliyoona 15 oliitu aarfama. Salim Hayni namni jedhamu kan lammii Aljeeriyaa ta'e wantoota hunda nyaachuudhaan beekama. Wantoota akka pilaastikaa, mismaara, mukaa fi wantoota jajjaboo ta'an hedduu rakkoo takkoon malitti nyaateeti bulleessuu danda'a. Harold William kan jedhamu lammii biyya New Zealand kan ta'e afaan 58 dogongora tokkoon malee akka afaan dhaloota isaatti haasawa. Namtichi yeroo duraatiif Feesbuukii haak godhe yookaan ammoo cabse Chris Putnam jedhama. Biyya Booliiviyaa keessatti soogidda balaqqisuutu argama. Akka daawwitiitti keessatti of laaluunis ni danda'ama. Namtichi morma isaa digirii 180 garagalchuu danda'u Alexander jedhama. Lammii Raashiyaati. Dhibeen onnee caalatti kan nama qabu guyyaa wiixataa yookaan isniinaati. Biyya Ugaandaa keessatti namoonni umriin isaanii waggaa 15 gadii ta'e harka 50. Ameerikaa keessatti sababa meeshaa muuziqaatiin waggatti namoota 8,000 oliitu madaa'a. Maqaan shimbirroo tiwutar gubbaa jirtu Laarii jedhamti. Giddugalaan namni tokko yoo jireenya isaa adeemsa naannoo dachee tanaa marsaa 2 kan ta'u adeema. Waggaa tokkotti meeshaa warra harka mirgaa fayyadamuun warreen harka bitaa ta'an 2,500 oliitu du'a. Maddi odeeffannoo keenya www.thefactsite.com